Akkam jirtu hordoftoota yoo agga fedhe haati manaa kee dhukkubsatte dhukkubni ishii bor ajjeesa bor duutiyyuu jedhameyyuu amantee doktorii biratti kophaa ishii hin ergin. ታኩር በጣም ጉድ ሰርቶኝ ነው የጠፋው ከስሬ ለሱ ብዬ ነው ያውስ ከአዲስ አበባ የመጣሁት ታምላክ ሁንዱማ ዋን ስትማ ጀደታን ይሳራ ስትያይ ነው ማንነት የሚመስለው አንዱ ዳዳ Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabiraatti walitti deebinee jirra. I know seelallee viidiyoo kaleessa isiniif gadhiisuuf kan ture. Kaleessa yaw Manchester United fi Arsenaltu qaba isinii galee kubbaa. Inni kaan cuggaarraa gubataa, inni kaan waa baay'ee jira isinii galee gadi sanaaf jedheen viidiyoo kanarraa tapha duraan hojjetaa jira. Garuu har'a isiniif hin gadhiisu. Wiixatan gadhiisaa jechaadha. Maaliif garra viidiyoo babbariiraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Gidduun buusa jedheetanii waan baay'ee eegamaa jiruuf yaw viidiyoo gidduun buusa jedheetanii warreen immoo gara chaanala kanatti haarawaa dhuftan dafa subscribe godhaatii maatii chaanala kana ta'an isiniin jedha. Viidiyoo kanas hundi keessanuu laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Viidiyoo babbariiraa qabadhee dhufeetan jira. Ittiin bohaartanii abdiin qaba. Amma xumuraatiin na waliin turuun dagatinaa. Gara viidiyoo. Asirratti yeroo hiriyaa koo waliin haasa'u. Yeroo hiriyaa sidii waliin haasa'utu mi'a akkamitti haasa'u? Zom di water azobala. Esa yominiga engata moy. Jamde ya jamde engata. Alto. Hello. Oye. Acá. Sí, llorar un poco. Lloran, Benny. ¿Loco? Isa kana dhiirris durbis akkasuma taasaadha. Yeroo hiriyaa isaa wajjin waliin haasa'u akka barbaade iyyaa yeroo jaan dawwalte immoo hello buchoo koo naa jirtaa nagaadha sagalee akka tokko qabbaneessuun jira miti. Kana malee immoo dubartoonni yeroo hoteelatti nyaatan jedha. Isa immoo nan dubbisedha. Dubartoonni yeroo kaaffee garaagaraatti nyaatan jedha. Akkasitti qabatanii nyaatu jedha. Jedhanii nyaatu jedha. Gaafa manatti modistii Dabbu yeroo hundumaa waan ስትማ jedheetan ይሳራ ስትያይ ነው ማንነት የሚመስለው አንዱ ዳዳ ዱዳይ አከምቲ አንጋራ ማፍነትን ምን ዱዳ ተውፊ አላኬ ከዚቹ ኮምቲ ካናው ባዶ አኒ ዱዳዎችን እንጅራዳ Naging naman naging yung kamitan jirada. Laki kasjechu. Ani ko na shakkun qaba. Kaleessa ko nama si waame sadaffarratti yeroo na jalawwaatu si shakkun qaba iyyuu. Ani kamitan jirada nama duudaa oli dembe. Ani nama duudaa wajjin jirada. Waaqayyo nagaa. Maal kun duudaa? Namni kana siluma namsiin adda ba'u jedhee namasiin adda ba'u jedhee mikiraata barbaadaa jirudha. Atu akkasitti dubbattu nama aarsa isa duudaasi godhee anaa kee. Qaaleensi jireenyaa kun akkanaan itti bufnaani. Abbaan manaa haadha manaadhaan yoon baatee heerumta jechuunsaa hin oolu. Akkas qoma mataa qoma nama qabsiisu. Abbaan mana haadha manaatiin yoon baatee heerumta jechuunsaa hin oolu. Jedhamaram ammayyuu ga'eera. ما شاء الله تبارك الله جعفري في سفيان أبابو باتني والفودل حبيبوتي قرو سجيرة دانقول سنتي الفاتورة وجدوا بازاكا شوفين مالو لسيت كيف شو بلون إسي لالي جراني كا إسي لالو كبا مال قرأت برا لا مانا كيس ولا حافا ينقل ليش يا ولد إسي تدراتي Eeyyama galgala sitti garsiise jedhiin hubbi qeensa hubbi ta harka fuutee achirra keettu sunoo harki sun dhaabachuu qaba leesh hujaayi daqala harkaa mimmu ceeku walad mushkila kabiriyaadhaas antee qabdee ofirran keettu ati ganaa galgalallee addaan isinii qabna. Saadame ijoollee lamanullee buchoodhaan bareedu rabbii jaalala gaarii isiniif godha.
Obboleettiitiya si umriin ta'e amata 35ti dhiira keessaan siif bilbilte nambara kiyyeessa harkattee taani kas ilaalamdulillah jechuu qabdu. Dhuguma 35 geessee jechuun galteettam 35 geessee. Sheekh mee arra waan takka anaa fi lubbuutiyya hiriyoota kiyyaaf illee naa dhaamame. Waan ufii jaalattu namaan jaaladhu. Nageellaa jiraadhu. Waan ofii jaalattu namaan jaaladhu. Waan ofii jaalattu namaan jaaladhu. Umurii dheeraa waggaa baay'ee jiraattaa jechaadha kastaanaan. Nageetti. Tole fidaa galchaame. Yakka nama ajjeesuutiin himatamtee jirta. Quba qabdaa? Sirriidha kabajamoo mana murtii. Akka ajjeestuuf maaltu si kakaase? Jalqabaa isatu sirba wayii dhaggeeffachaa ture yeroos. Tole akkas ture seenaansa. Dhiiroo doofummaa miti hiyyummaa diinni koo amma lolee moo'utti hin dhaabbatu miilli koo kuma dhibbootaan miti miliyoonan barbaada dafee duroomuu baannaan dafee du'uun barbaada. Kanaaf irraa wadde jechuudha. Maaliif mucichaan beekan akka inni nama hin taane hin beeka. Jalqabumaa kaaseeyyuu ofumaa jooraarani. Yaa'u baay'ina uummataa dhiphisuu irra ishee fedheen nan xumureef bakka maal godhure. Kun itti na gaafachiiseedha yaaduun maaliif akka inni nama hin taane hin beeka. Siluma hin beeka isa. Yakki ajjeechaa umurii dheeraa si adeemsisuu danda'a ture. Garuu ragaan barbaachisu rakkoon qabuun anammaan mucichaan beeku garuu egeree isaa akkuma jette tilmaamuu danda'een jira. Rakkoon qabu bakka hiikamtee tabboo akka barbaaddetti jiraatu. Borisii argite waan akkasii jechuudha. Itti fufi rakkoon qabu. Hin fayyadan taanaan hin fayyadan bakka maal fayyadu? Galmeen cufamee gara mana galmeetti haa deebi'u. Maallaa dhaabatta kaa deebi. Suma dhugaa gara fuulduraatti akkas ta'uun isaa manni murtii. Yaa'u yeroon jijjiiramaa dhufa ragaa. Faallaa taa'aara wanta hin iyyuu. Akkam jirtu hordoftootaaf jaalatamtoota tiiktookii kootii hundumti keessan nagaa keessanii viidiyoon ammas ni qabadhee dhufe kanaanii yoo akka fedhe haati manaa kee dhukkubsatte dhukkubni ishii bor ajjeesa borduutiyyuu jedhameyyuu amantee dooktorii biratti kophaa ishii hin ergin. Doktoroonni bara kanaa irra jireessa isaanii niitiin fuudhani. Maaliif niitiin fuutan doktor gaafa jettu mindaa isaanii guddaadha gatii isaan argatan gatii gurguddaadha. Maaliif niitiin fuutan gaafettuun lakkinuun hin barbaannu sin jedhu. Maaliif hin barbaadani? Gabbara malee fayyadamooti. Qaraxa malee fayyadamooti akkamittiin fuudhure? Iyyaalta, in sukkuumta, kophaa keechitti qeeshite akka barbaadde goota akkamittiin fuutare. Wanti akkasii nurraa haa dhaabatu. Wanti akkasii nurraa haa dhaabatu warri jettan moobaayilii keessan lafa kaa'atii tokkicha harka keessan akkattiin ol qabaa. Isuma dhugaa isin jechaa jiran. Hinamaniin tasuma isa jedhu sana sirbicha kanaaf fayyadama. Hin ta'u hin maraatti naan jedhina kan kee maaltu tuqame hin jedhina maaltu be. Bareedduudha. Wamtina dhibeennaan viidiyoo kana isiniif dhiyeessee fi doktara baay'ee jiru. Doktara baay'ee jiru miti. Maafi doktara naaf yaadiin fuulduree keessaa innoo fuudhee durba qashtii buchoosi fuudhee raanne. Isa maaliif fuulduree keessaa maati? Moo waan beekam qiimii wal duraa qabdu kanaan dura. Oomati isa tuqxee hin beeku. Nutti himta kana nuuf deebifta. አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በእናታችሁ አንድ ነገር ላስቸግራችሁ። ታኩር በጣም ጉድ ሰርቶኝ ነው የጠፋው ከስሬ። ለሱ ብዬ ነው ያው እስከ አዲስ አበባ የመጣሁት። እኔ 9 ወር ሞልቶኛል። ለወልድ ደርሻለሁ። ምንም 5 ሳንቲም ቤት ውስጥ የለንም። የሱ እናትም አኮርፋኛለች። በእናታችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድረሱልኝ። ታኩሩን ፈልጉልኝ። እሱ ያሾፍብኛል። ከዛችም እያለ ቬሎ እያስለበሰ እንደ ልጅ አትዩት። ልጅ አይደለም። አሁን ራሱ አንድ ሰው ነው መንገድ ላይ አይቶኝ ሳለቅስ አረፍ በይ ብሎ ያስገቡኝ ወደ ቤት። ሜሽን አድርጉለት በእናታችሁ፣ ለታኩር አደርሱልኝ። እኔ ያለቀውም በህግም ቢሆን እኔ ያለቀውም አስይዘዋለሁ። እኔ የሴት አምላክ Takur ulfichi yuko takuretti hin caalama.
isayyuu atu ideessanii yuutaa kuriin hin geessifte. የመርሀብቴን ኦሮሞን ፍቱ ዱቢን sagalee dhiiraansee yeroo duraa dhiifamanaa godhaa. dubbii barbaanna amma har'a seenaa dhugaa wayii sirrittimna seenaa dhugaa jechuudha akka godina jimmaatti abbaab luguu jennaan qaalicha nama guddaa tokko jiru wallaahi seenaa dhugaati nama guddaa qaalicha abbaab luguu jedhaman umuriin isaanii bakka yookaan 80 wanni akkasii jala siqetu jiru jechuudha. amma qaalichi kuni nama baadiyyaati hoteelli guddaan yaani international kan ta'e tokko magaalaa Jimmaatti baname jennaan ilmaan qabu ilmaan sadii kuni abbaa keenya kana fuunee hoteela kana deemuu qabna dhaqanii ilaalanu bakka yaani dhayneetumaaf feerree wanti ne dhanii qaalicha kana abbaa isaanii fuudhanii hoteela sana dhaqanii hoteelatti moonni sin beekuu qabdanu shamarri kun bakka moodelistii kan taate zimbiloo ay qaxarim shamara babbareedduu uffannaan teenyaan kaanaan dhaabannaan deemnaan bareeddutu qaxaramte jechuudha moodelistii jechuudha. ammaluma dhaqanii ol seenanu qaalichi fagaguu jammaranii beektu ummatuma dhufee taraan isaanirra ga'een qaalichi kun bakka untineedhani walii gadi ilaalu bakka walii gadi ilaalu sajoolleen kun laslaasaa sagal bakka fidanu ilaalu bakka untini godhaaru isaan amma untini yaani inuma laalaa jiru bakka achiin dhufee taraan isaanirra ga'ee nyaata xalabatan sana fidamee fi waan dhuganu laslaasaa minaaminiin dhufee fi yella abbaa nyaadhaa jennaan jedhanii qaalichi ol kaanii iyya kutanii jechuudha uy jedhan ummanni achi hoteela keessa jiru maaltaa ammaa nagaa miti maa inni rakkoo jira moo maaltaa tan abbaadhu ijoolleen ammas marraa lammaffaa kutanii iyya keessaa fuudhanii anaa waraana kan koo karkarrootti fixee bosonuun baddaadhaa gannatti yaate anaa waraana kan koo karkarrootti ana waraana kan koo karkarrootti fixee bosonuun baddaadhaa gannatti yaadannaan bakka akkuma kanatti lakkeerno sichoonni godhamuu danda'u jiru jedhaniituma sabarsiisanii haala kanaan huntineedhaan jechuudha. namni dhuguma shaaxirataa ta'e wanni kun isinii gale maaliif akkas jedhan ani amma kana jedhee dubbachuu hin danda'u it is not international you know inna dhuguma warri isiniif gale warri isiniin galle immoo akkan isiniif galchuun beeku viidiyoon irraaf qabadee dhufe kana fakkaata isin tolee isin baartee isin gammachiisee yaada hamma viidiyoo gabaraatti walitti deebinutti Oromoo Show bye.